deebisan ka kiristaana yoo gaafatne yoo kiristaana gaafachuu edda kiristaana deemu addaa miti ati gara peente deemu addaa miti kiristaana gaafa amantaa kiristaana sheeka natti barreessaa jiru jira wal gaafattani nama sheeka mutira fi wal galcha waajima ol siigalcha nama ati wal karakartuu nama ati gaafii gaafattu amma nurrallee nama sirri waa'ee amantaa beeku jira waan ta'eef ol siigalcha nama mutira askanni kamaali reenarraa fudhattaa asirraa bahu nama gara isaa moodetara yoo namni yoo itti kenna yaaki nama naasofsiisu amma ganama jeeqame tiktookii kana gubbarra taa'uun alorganii irraa guure sii kenna ayye ila shoodde mudeetara kenni galchina nama rakkoon qabu maa bilooyte namicha ganama okay moodetara sii kenna ganama hasan maraata namichi fayyaa hin qabne namichi gubbaa deemee qunxurroo gabbaasee mul'isota akkamitti waa'ee islaamummaa beekaa gaafattaati sun islaamummaa haasa'u mana kana keessatti walitti haasaa jirraa manaa fi osoo nuti haasaan fixatin maaliif bilooyte islaamummaa arabsaa akkamitti bira ta'an osoo saasa na bira jiraate ilkaaniin qaban akkatti ciniinee dhiiga keessaa hin buuqa islaamummaa arabsee wallahi namicha malaaxa bakka arge malatti qunxurroo mul'isaa deemu keessa galchitee islaamummaa arabsiifta ati mudeetara kenna amma kanaafi isii kenna rakkoon garuu wallahi lazim nama tokko bilooyte nama islaamummaa wajjin haasa'u nama waadeetu shoodde nama waadee barite nama gara jiraatti leeni gara amantii kiristaanaatti leeni amantii musliimaa leeni nama waadee tokko osoo galchanii osoo waan kana dabaastan hin shoore waadee. shoodde hojjetu mutitari na hojjetu deemee qoyaa mutitari neetworkii na fakkaate guys follow na godhaame bannaa yoo galuu barbaadde waa dhibba kudhan na galcha hundi keessan follow na shoodde mee ol galchi ayyeeqo follow jedheeti wallahi billahi ani follow fiisillee anatu kana keessa dhaabe an follow irraa dhimma hin qabu follow keessa yoo barbaaddan kaafadhaa hudduu irree seena an follow irraa maal godhabbo amma bina muzammiin ina dhaggeeffadhu amma nama hin galchina jedhi namni hogguu seene arrabaan dhalatti gaafii waan gaafii sit ta'e arrabaan dhalatti gaafadhu ammas deebi'ee ammoo ragaa wajjin islaamummaan akkana jettee ragaa wajjin malee sirraan fuudhan ragaa wajjin sirraa fuudhan waan taateef ol sii galcha jedha kun yoo danda'an wajjin haasawee ragaa wajjin dhagaisiima saahibo amma ka amma seene kun darasaadha sheekota ka amma seene mooy koo sii galchaa yoo amma tabira mijattilee sii galcha ati gaafii gaafachuu feetaa meet dubbadhaa mee sheeka dubbadhaa sin karamsaa olii dubbadhu shoodde nama jabaa malee namu argite natti hin galchin an afaan lamaaf sadi qofa gaafachuu barbaada malee gaafiin guddaan hin gaafadhu hayyuu gaafadhu hayyuu gaafadhu maa keessirraa qaban hayyuu gaafadhu obboleessu galatuma gaafadhu lalaa akkamitti gaafadha shoodde maal tuffiina shoodde dhugaa dhalaan dhiiraa gaafatu shoodde ayyee ta'e karamsaa olii kun dubbadhu arabi dhiiraa gaafatu dhiiraa olii naasoo wayyan jammara sin sheeka maayitii banadha سوما نقول لي هذا يا ربك وصوبي يا رب اتكرا والله أجايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما ما جلست بيتا ربي هنالتو هنالتو Hindu ya Allah tegale. Wallahi. Falan dia nabi bisi jalan nasi kabanya. Merah Dewi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sila ummanni amma anaa kana gizee akkanatti qula'uu sunnatti qaraatan.
Kula uzun an barreesse sammuu keessa isin kaa'uu hin danda'u obbo. Anaa guddaa kanatti kula uzun qaraatan ijoolleen daa'imman. Ila amma isinii hima. Amantii musliimaa dura amantiin kiristaanaa akka jiru modeetara qabdaniimi. Modeetara qo'aa isinirraa guura. Maafi mushkila rakkoo takka hin qabu. Isinitti maa galchite? Sagaleen kan jiru. Ya? Sagaleen kan jiru. mudeetara yoo fudhatte walloluu taatee siin jedha. Wallahi wa billahi. Na gaafadhu gaafii islaamummaa irraa qabdu na gaafadhu. Gaafii islaamummaa irraa qabdu na gaafadhu. Nun jeeqe. Hindeetu kaa maal si gaafadha? Nama quraan amantii islaamattu jalqaba ture moo? Gadin buusee. Obboleessu ati waa'ee ati qula'uu sunnatti qaraa akkamitti qula'uu sunnatti qaraa akkamitti waa'ee amantii islaamaa irraa si gaafadha obboleessu? Bar maal jedha beektaa amma qula'uuzu birabbi quluhu Allahu ahad jechuun yaani inni guutuun isaa rabbi hin dhalu hin dhalchu jechuudha walumaa galatti bar hin du'u. Amma Yesuus hin du'e qaama jirtu kun Yesuus du'a. Shoodde ma golgalchine mudeetara remuu durraa godha kun gadheen yaafi. Gurbaa bar dhageeffadhu. Dhageeffadhu Muzammil. Beesi galcheen hayyee. Wallaahi jechuudha jedhan. Qul huwallahu ahad amma. Mudeetara deeffatu deemaa rabbanne bicha kana wajjin gubanne deeffate. Dhageeffadhu mee. Aayaan qul huwallahu ahad kun tokkichi jechuu. Aayaa justa 30 hunda caala. Justa 30 caala. Sitti ma dhageeffadhu waasii si godhaa yoo. Kan ammoo yoo sin jedhu wallaahi sobaa miti. Baras keessatti maqaa rabbii guddaa kana faarfama. Wallaahi billaahi Muzammil. dhageeffadhu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جسمي كانت أكنا مجر أجزء سنجي كل أوزن كرادا بايزه جني كبادتي متي بيكا جني كبادة وزنتانه حياتي تكو كراجرتان والله لازم أما كباب متي قالتهم الفردا أمنتي كيسان كيسا nama tokko yoo inni gartee amantii atin hordofne san hin hordofne ajjeesiyyuu jedha jibbiin immoo hin gaafatamu na jibbuu dandeettanii na jaalachuu dandeettan I don't care dhimma irraan qabu garuu amantii keenya keessatti jaalatamaadha namni kamuu jaalatamaadha ramzaayina dhagay namni kamuu jaalatamaadha an amma kanin ay dhufe yookiin namni kumni takkana halaalu kumni lamana halaalu ajandaa godhaa fuula kanarra bahee saayihun yeroo itti beellamanne qabna sigalee namoota hedduu as jalatti argaa jira dhiifama beekatuma isin galchuu dide yeroo beellamanne sanitti sa'a 3 beellamanne sa'a san immoo wanni naaf mijaa hin jira ani jaarti nama daamii teettee bilbiltu inshaallah natti bilbilin natti sa'aatii sanii waan hin gartee fudhachuu barbaadu qaba saniif haalota tokko tokko ka sirreessu jira na hoffolcha dhugaa rabbii yaanii waan biraatiif osoo hin taane waan hin sirreessu qaba saniifi kanaafin sa'a kana guyyaa kana beellama kana jijjiire silaani sa'a kana
bishaan baaldi narratti facaaftanii silaan bakka bira jira. Mee warri amantii warra abboonni amantii yoo as jala jiraattan lakkoofsa takka barreessaa. Jooyyee abboonni amantii lakkoofsa takka barreessaa. Lakkoofsa takka barreessaa. Hundi keessa lakkoofsa takka barreeffataa jirtanii maalitti isin beeynare? Akkamitti isin beeyname? Abboota amantii ortodoksii jedhe malee ani amantii muslimaan jenne dhiisaa isin dhiisaa. Qoyaa isinis siqellaala barreessaa amma lakkoofsa takka. Nimoona as jala yoo jiraatte lakkoofsa tokko barreessi. Nimoona as jala jiraannan lakkoofsa tokko barreessi. Jooyee ati amantiin kee muslimaa? Sababni ati natti barreessituuf takka illee hin jiru. Annama amantii muslimaati mika yaamaa jiru. Muzammil. Oo. Nageenyi Waaqayyo si haa baatu. Mee irra deebi. Irra deebi. Maa? Nama hafuura Gara waaqaa hafuura qabu. qulqulluu. Allah gara hafuura qulqulluu dhufuu keetiif. Kabajamisiin jecha. Hin dhaga'amaami. Hobbe ani ijoollee akkanaa hin jenne ani ijoollee akkasii hin jenne. Ijoollee hafuura waaqaatiin jiraattee hin beekne isin bo'o. Isin bo'ee habaaboo darbaa warri gartanii namni hafuura waaqaatiin jiraate hin beeku. Namni hafuura waaqaa qabu hin beeksisa akkanumattu. Hafuura waaqaa namni qabu hin beeksisa. Simbo. Salaamu alaikum. Moderetaree nu qaba. Nanxiiza kun warri modereetara qabdan. Qomaatota. Nanxiiza kun modereetara kana guutuu isinirraa guuraan. Salaamu alaikum himmaa inni salaamanni akkanaa wayii jira obboleesso. Nuti qaasaa akka warra salaamu alaikum waliin jedhurraa fagaanne tutturre. Sira kaminni ka'u seenee salaama tana gaafatee gabbu'e sun. Simbo. Simbo. Hafuura waaqaa hin qabdu atillee. Nama hafuura waaqaa qabu hin fakkaattu. Maalash. Hin qabdu hafuura waaqaa. Jaarsa keetii. Jaarsi kiyya kami boo? Hafuura ijoolleen hafuura waaqaa lakkoofsa tokko barreessaa. Ijoolleen hafuura qulqulluu. Jeesus jiraatadha. የፍቅር ሰው ኤሱማ በደሜ አባቦ ደርቢያ ሙልአቱ በር ሙልአቱ ሜ አባቦ ይደርቢ ኢየሱስ ጅራታ አመቃ ኢሳት ኢየሱስ ዋው እንደጫ ሙዜ ዋው እንደጫ ጋራቲ
Sida walaana raakaas tamee gaasti rabante. No. Keessan naa bilbiluu feeta. Yaa